Maticha keessa madde baay'ee tolee. Qoosaa jirtan itti fakkaata mana. Kana maal godhattee naa hodhite? Maaltu badee kana maal isaan uffadhee deeman kana? Kana mana hidhee keessa jiraadha moo kana uffata hidhee uffadhee deeman? Amma inni bal'atu argitu iji keen arguu kun? Kun maal? Rakkoo keessantu rakkoo mul'ataati. Mul'ataan hodhina kun. Maal mu eessa isaa mul'ataan na hodhitati kana? Dhaggeeffadhu. Mul'ata qabaadha. Uffati kuni uffata seenaati. Seenaadhaaf hodhame. Ijoolleen kee itti darbanii kan isaan uffatan. Siidaa seenaa keenya dabala. Callifni hodhina miti nuti. Amma qoosaa akkasiinatti qoosinaan maaliif amma kana akka goote natti minaan? Rakkoo keessan toora macaafa nu batta. Sabni Israa'el waggaa 40 deemanii kopheen irraa numne uffata irraa numne. Maanni mul'ata isaaniif fagoo gurguddisanii hodhatanii keessa dhaqanii kaanii irraa numne hin qabne siidaa seenaa kan bara dheeraatiif hodhani. Waan tokko barbaadan qoosaa akkasii dhiisiiti anaaf amma uffata koonaa fidan. Uffata nama waan uffadhuuf hin qaban. Maalan godha kan uffadheen? Mul'ataan hojjenne ka waan goonu. Isa waan barbaadeen hojjedhaan qarshisitti kenneen naa hojjedhu siin jedhee. Iddoo meeqa dhiisee dhufe man? Maal qoosaan keessan baanee waan isaa kabajee si taasisaa Dabalaa ture maqaan kee. Goro ayyaana maaliin nan dabarsan? Moo jalan darba ayyaana? Dabala dhiifama naa godhu. Maqaa kee asirra barbaade. Uffatuma sitti ta'uu danda'uudhaan fireesii kenne malee nodhine kan Siluma akkasnaan hin jechuudhaan yeroo uffata namaa na ilaalchistu. Rakkoo qabu gaa dhaloonni mul'ata qabu uffata gurguddaa yoo uffates garuu mul'ati kee haa baduu siin jedha. Anamma maaliin godhan maaliin uffatan? Wal kabajuun gaariidha gaa tol kabanye dabala maali tol kabanye gaariidha gaa haala kanaan hojii irratti hojiin gaarii miti akkasii. Kunoo na gareemsi kabajee waan ati na goote nan argeema kunoo waan ati natti uffise. Har'a siin baasaati ofirraa baasiiti kottuu safaradhu uffata aaraa arrasii hodhaa ayyaanas hin barbaadu qarshii koonaa deebisina. Maaliif akkas taatu? Maaf akkas taanaa? Maaf waliin yaannu dhiphina meeqa keessa oolu nama meeqa wajjin walitti bu'aa oollamtu maaliif akkas taata? Mee ofirraa baasii kottuu siin safaraa uffata bareedaa. Tole amma sirradhu si safaree guyyaa tokkottiin sii baasa. Maafi kas. Achi kottu. Maali akkamittiin safara reetu? Akkasitti gaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. As booddeen safarame. Uffata maalii hodhattare akkasitti safarattee moo ati ilmaamaan hodhin akkasittiin? As kottu nama na buujaa. Harka kee hoo? Hojiin hojjedhaa seeraan dhaabbachuutti safarame. Kana irratti dheeroon dhuftanii kan mataan naannessitan. Tole kanaa waliin jaallattu miti surree safarraam.
Ilmaan maannaa hojjedhaa. Dabaraa. Kana mana ajjeestanii. Tilmaamaan si hojjedhaa. Burgana muka tuh tilmaamaan si hojjedhaa. Wah, aku dulu. Maal Jera, pagayaan huwag kang isang jera. Yoomin dhufee fudhaa. Jera, nagaatti gaa. waggaa kolfine jedhi. Haa ta'u jera, wal agarra baruma gariin dhufa. Sugar,